utuma kadhannu afurri waaqayyoo nuti siqaa gaafadhu ulfinni haaraan nutti dabalaa dhufe. Yegguu ganama fuula waaqayyoo jilbeenfannu al tokko miti Kiristoos kan laphee kee seenu gaafa ati laphee kee qopheessitu ol galeesii wajjin biddeen nyaata. Gaaffii obbolaan koo fidanii dhufan deebi'aa argatu. Dhaloota lafa kana jiran irratti qulqulluu afura kee dhangalaaseera. Hidhaan isin irra jiru miila keessan irraa eegama. Nama hundi keessa waan haara dhagee dhuftee dhugaa baatatu jira. Nama waaqayyo iddoo salphinaatti si muree iddoo ulfinaatti ka'u jira. Hundi keessa afura waaqayyo keessa of galchaa. Yaada gara bakka dhuftan keessaa ba'aa sin jedhee harka keessaa filamii qabatu. Sagalee jatumna qaba. Wangeela Maatewos boqonnaa 21 lakkoofsa 1 irraa kaasee hanga lakkoofsa 5 tti dubbisa. Isaan Yerusaalemitti dhiyaatanii gara gaara ejersaa Beetfaagee yommuu ga'an Yesuus bartoota lama ergee ganda fuullee keessa jiru sana dhaqaa. Achumaan harree yaabbii yookiin hidhamtee ilmoo ishee bira dhaabbattu in argitu. Hiikaatii naa fidaa. Namni tokko yoo waa isiniin jedhe immoo gooftaatu dhimma isaanii qaba. Utuu hin tursinis isaan in deebisa. Ittiin jedha. Isaaniin jedhe. Kun immoo wanta raajichi jedhu akka fiixaaf ba'uuf ta'e. Inni namoota walitti himaa mootiin keessan gad of deebisee kunoo inni harree yaabbii keessaa ilmoo harree irra taa'ee siif in dhufa. Isa jedhuudha. Warra gad of deebisan gooftaan ulfinaan itti mul'ata. Gooftaan dhimma narraa qaba jedha. Egaa amma maal jedhama beektu gooftaatu dhimma erga inni waaqayyo dhimma sirraa qabaatee humni si keessan ta'a. Maraatummaan sirratti hojjeta. Filan arga jedha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin uffata tokkoon keessanii abiddatti jijjiireera. Nagaa. Abiddatti jijjiireera. Namoonni achi deemaa sana ima fudhagada. Jechaallee manfas. Yalini saase manfas. Ibadda. Namni taa'u jiraate. Akkasii waan taas. Zinjira lafa. Waaqayyo afura du'aa tokko kanaa jedhe. Eessanii? Afura du'aa tokko kanaa jedhe. Daa'imman hirkaa fudhadhanaa jedha. Afura bineensaan hin gadhiisa. Nyaachuu hin dandeessu. Qabateera. Itti qabateera. Daa'ima shafuuraan balleessa jedha. Waggaa baay'ee wajjin taa'e jedha. Man. Nyata. Ya? Nyatu Fani. Nyatu dah. Nyatu Fani. Ya? Nyatu kamera. Dai macam mal kau deh. Galak kisah. Daf binesa mana? Daf mak ayah suka binesa. Daf. Kasih apa? Harga mas. Sakali pun dah use ni sah. Kan afur hamar anak kita beli sabat. Afur tu ko yeroo dheeraan badhaama dhaabadhe fuudheen biyyaa baasa kan jedhu qullaan buusisiisa kan jedhu hojii isaa hojii ishee qabeera kan jedhu tokko lama sadii ibidda sitti qabsiiseera.
Dapat kasih daf check up data, semua check up data daf. Mucayyoo kana yeroo gabaabaa booddee konkolaataa jedhamu buusa jedha kun nana jeesa jedha. Madarasa. Mullee kana kawaa qabu. Rifeensa mataa keetii hundumaa abidda godheedha. Kana booddee hin danda'amtu. Kana booddee hin danda'amtu. Hin danda'amtu. Hin danda'amtu. Hin danda'amtu.
Galatin pada apa ya? Galatin pada. Boleh juga nak kasih berbau. Belisa. Biarlah dari kami. Ilesa kanada. Kubatera jaya. Melutara kubatera jaya. Jaya jaya jaya. Melutara kubatera jaya. Wali aku dulu di situ saja baru. Saya juga kita mana. Itu adalah tadi demi saja ada yang Kamsa sandara. Kamsa sandara isi sudah. Di mana orang kasa sandara waka. Macam tu, mereka apa dah? Yerusalem ke mereka juga dalam Yerusalem. Yerusalem ke mereka juga dalam Yerusalem. Yerusalem ke mereka juga dalam Yerusalem. Hanya saudara, hanya setan ini tahu dia. Hamba bijilah mana tahu dia. Ulfin hal lagi baca. Enggak bilang terus. Itu bapak. Itu bapak. Kira ada bapak dia berbuat kamu jangan kaget. Yes, yes. This is the power of Holy Spirit. You can't see the power of God. You can't see the power of Holy Spirit. Kalau tak sekian, ini sahaja orang muda. Apuru makana thenu marbat gero na jembel fane kana de dukana saba kana tirame hira samuna modara rai namaje ko jero utun jembel fane wa kayo ibita sadina ko sala wala hare hira amta da wala hare gero de to asa ka watu kan titte nafes makaya sudi karagacha mesa kana kudan kullu afura wa kayo jirame Mesakale budana kullu afuro wa ejira. Ini dah kecuali baras. Amin. Itu mah desu tu. Bukan ni boy istilah terus oke itu kau sendiri bah. Gak apa sabara ke legal dia tu. Mujayo selam ini. Isheru. Afuro kullu dah. Namaste lagi. Injil cirat. Lagi. Jadi lagi. Cirat dewa jadi. Gaya apa jadi? Hembar barang jadi. Tiba-tiba sekali saja jadi. Itu jawabannya jadi. Haleluya. Namun dibayar dan tak dibayar, mata challenge. Isn't it? Mata apa challenge juga. Kau tahu challenge juga. Ujian mana kisah mencampur dari dia. Ujian mana tuliskan bayu jalan. Ujian mana kasih wakai di bekasa. Setan ini nan lagi di. Isakan bukan kuncuran dewa orang kulur. Maka kota Yesus Kristus ingkar maka serat tanggalan. Nami dewa dewa jalan amin ayat. Furman ke jadi kuda. Ega kota tamanne. Afro keluar kacau. Namni Afro Kristus oke sangka dengan Kristus mit. Kota kan tinggal baca surat dan uga kaburan. Amin. Amin. Persifatnya kamu ada kersa. Arjo bagi mani mian kamu. Haleluya. Yesus gaariidha. Daawit yeroo dubbatu wanta gaarii waaqayyoon naaf godheef
ani waaqayyoon nan faarfadha jedha. Namni waaqayyo mana koof waan gaarii godheera, jireenya koo irratti waan gaarii godheera jedhu mee harka isaa ol kaasee waaqayyoon haa galateeffatu. Haleluuyaa. Gaarummaa waaqayyo namni arge ammayyuu kana caala waaqayyoon haa waaqeffatu, haa galateeffatu, haa dagamuuf waaqayyo. Haleluuyaa. Nuti namoota gaarummaa waaqayyo arginedha. Ameen ameen. Nuti namoota gaarummaa waaqayyo lubbuutti nu jiraachisnedha. Ameen ameen. Haleluuyaa. Mee ammayyuu ilillee keessan galata keessan utuun xiqqeessin ammarratti inni dubartoonis afeega jalaatti lafa shakkamittis takka hin argamne namni kamuu jecha liqeeffame namni mee harka keessan ol maqaa isaatiin isa taanaan malee ani jiraachuun koo
farfadhe sinkufu gerare modesa Jesus ya paduga ko sitona te nagaku dinni goli natikase mutinna bubbulese sitarka bandese beta mirga ko ilale mukanga badus wallade ya doni fianni no be anaga firri najib sitona te nagaku sirgati ol makasa merga gese galatomi Sitasun bujrani kabatomi me galatomi jadani me ol makasati amayu galatomi sitasun bujrani namni akasaf jirate ni Come on.